السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفون ديبيني جراران تناس ابي يرو امان تنا خيست سفس اولانا تين هجچو جرو قبدي ديبيتين جرا غربرنوتا دبرودان درت يوتيوب channel كي سبسكرايب godaan sinenja eega gamanuman غربرنوتات ibittin biqilchin shanyii haasidummaa haramii goggoysii xaaritee qoma akkanaa jiraattu jiruu filatamaa kan irraa gammadu irra hedduu nama application Play Store khaysa arganna Play Store khaysa senne warri akkata saa Play Store khaysa senne fiduu dideellen Telegram khayjala argachuu dandeessan jechuudha. asirratti barreeffama kanani argitan jeeti yaada barreeffama namatti barreessa kana itti barreessitanii jechuudha. application isa kana appin isa argitan kana saffisa olaanaatiin yeroo ammaa keessatti hojjechuu jiru appii kana anamma gabbuuseetiin jiru waan ta'eef open godheetiin seennee waliin laalla. appii irra guddaan yeroodhaan itti fayyadamu jiruun waraabee hogguun isa keessa gasseene irraa dhihee isinitti agarsiisa jechuudha. amma appii kana isatti fayyadamu jira akkuma argitan irraa baaseetiin isinitti agarsiisa. yeroo dura gasseentan appii kana update godhachuudhaaf barbaachisa jechuudha. bakka update jettu tana irra gadhoytaniiti update godhuun irraan eegaman amma update erga godhataniin booda ammas asirra gadhoytan yeroo takkaaf hoggaa kanatti asirra gadhoytan waa baay'ee isinii fida. warri zeynii firii asirratti hojjeta jawwii firiin asirratti hojjeta kun sawaadha sawaa hin hojjetu jechuudha. sawaa itti mokkoreetiin jira sawaan hojjetu moobaayilii 39 asirratti hojjeta moobaayilii riyaala 60 asirratti hojjeta moobaayilii riyaala 39 moobaayilii riyaala 60 zeynii firii jawwii firii hojjeta jechuun akkuma waliigalaatti sawaa hin hojjetu. amma an zeynii irratti hin dheessinitti agarsiisa. kuno akkuma argitan zeynii irratti amma waa hunda xumurannee finnee jirra. start godhuu bichaadhaatu hafe walakkaa kanarra yeroo takkaaf gadhoyna kuno appiin akkuma argitan fuuldura keessan duratti hojjetee jira jechuudha. appiin kuni sirriitti viidiyoo kanaan godhumaatti ilaaluudhaan irraa fayyadama. appiin yeroo ammaa keessatti saffisa olaanaa ta'een hojjechuu jiru appii kana irraa fayyadamaadhaan isiniin ja'a. hanga barnoota birootiin walitti deebinutti nagaan naa turaa isiniin jenna.